Hayyee egaa baay'ee seequu hin danda'u. Harumaan dubbadha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuunee jirraa jirtu. Ilmaan ayyaa baga jiraattanii. Egaa nagaa an hin beeku garuu dhugaa dhibban dhibbatti an nagaa hin qabu. Egaa guyyaa hadhaa kana nagaa wal gaafachuun kun salaamataa rabbii walitti buusuun kun waan jiruudhaaf aadaadhaaf salaamataa rabbiis wal gaafannaa nagaas wal gaafannaa malee an akka kiyyaatti wallaahi suma wallaahi nagaa hin qabu. Maaliif yoo jettanii uuma ajaa'ibaati. Abjuus natti fakkaata. Wanti argaa jirru kunis wanti dhagaa jirru kunis ani wallahi waan hin taa'e yaa rabbi abjuu taa'e si jedha bakka ofuma kootiif amanuu dadhabe jechuudha. Akkamitti Jawaar irratti የጠሉት የፈሩት ይወርሳል የጠሉት ይደርሳል jedhe beektanii amaarri alamammaako nuti waan barbaanne Jawaarin dhiisaati. Jawaarin yoo beekaa qeeqne yoo beekaa waan barbaanne jennina abbaa keenya dhugaa baruu kan qabdan namoonni yoo dhugaan baruu barbaaddanii Jawaar jechuun inkwaan ajjeesu dhiisaati jechuudha. Shiira lubbuusaa galaafachuudhaaf itti xaxamuu dhiisaati. Ani jechuun wallaahi guyyaa guutuu akka namaatti noollee maaliif yoo jettanii astaghfirullah wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa beektanii. Shiira barana intinaatti naannoo Amaaraatii fi gaafa namoota arfan guyyaa tokkotti ajjeefaman sana yaadattuu miti. Dubbii akka kanatu nullee nu qunnamee ture jechuudha har'aan kana. Maal yoo Jawaar inkwaan tuunni waa tokko hin hojjetin waan kana irra yaaduu dhiisaati. Utuma inni badii guddaa qabaate kan du'u meeqa osoo jiru kan adabamu meeqa osoo jiru. Maal namni kun ikko dalagaa amma kana hojjete nama beekamte addii kana qabu dhiisaati. Nama dalagaa guddaa dalage kana dhiisaati. Sheexaanni Oromoo kabajamuu qaba sa'aatii kana. Sheexaanni Oromoo kabajamuu qaba. Macarrashaa isinitti anima. Akkamitti ajjeefama? Isaayyuu moon saalfatu dhiisii bayi jedha. Wallahi yeroon ka'ee miidiyaa irrattis waan sana argu akka namaatti hin oolle beektanii ani. Auzu billahi minash shayxaanir rajiim. Carraa beektanii carraa barana ummata akkas guyyaatti nama afur galaafatanii waan akkanaatu nu qunnamee ture jechuudha. Maali Jawaar akka kanatti ajjeefame yookaan immoo Jawaar irratti wanta akkanaa godhame eenyutu nagaan jiraata seetani? Abbaan fedheellee haa godhu. Haqni haqaa bakka dhugaan jirtu dubbanne dhugaa dubbachuuf rooman kutu beektanii. Walla akka ajiru natti dhufte hin beeku. Takka an maali Jawaar diina Oromoo miti bar. Diinni Oromoo iyyuu meeqa jira maqaa moggaafatee ummata Oromoo kan lafarraa harcaasaa jiru. Jawaar badii maalii qaba? Akka nama jibbu akka namni nama jibbu jiru kanas akka namni nama jaallatus baga jiraate beektanii. Sa'aatii sana amma otoo poolisiin sun waardiyyaan isaa sun garaadhaan bitame yookaan nama qarshiin bitame ta'e nama kanatu dhiise achi deeme silaa reenfa isaatu achi kaafama jechuudha. Maal taanaa nuti? Bar rabbi gaafa namni tokko du'e gaafa inni dhaqee biyyee qammase achumaan obsanutti naqa. Torbee tokko wacne waan taane silaa biyyattiin akkuma miila tokkoon dhaabbatti
isuma du'eetu bada ture garuu rabbiin alhamdulillahi rabbil alamin yoo maal ta'ellee nuti Jawaarin dura du'uu barbaanna malee Jawaar du'e nuti jiraachuun feenu beektanii dhugaa walitti muudhaaf yoo ta'e immoo ni jaallanna Jawaarin jechuudha gaafa itti mufanne gaafa taritti qananiina malee wallahi jibbaasaa hin qabnu wantumti akkanaa kun irratti yaadamuun ani wallahi beektanii daqiiqaadhaan bakka dalagaa obsa dhabeetan mana fincaanii galee fuula koo ofirraa haqataa oole jechuudha bakka natti dhagaame wallahi gadda guddaatu natti dhagaame Jawaari miti wanta akkanaa kan irratti yaadamu beektanii Jawaar diina ilma Oromooti malee tu maalu badiin qabu aslan kalaas hamma dubbiinuu naa agartee jirti beektanii badii hin qabu etuma badii qabaate iyyuu Jawaar irratti wanta akkanaa hin malu feetu biyyattiin garagaltee mataadhaan gad dhaabbattu wanti baquu jedhan sun immoo hin jiru baqaan jiru abbaan baqaa baqu abbaan isaa mataadhaan dhaabbatu malee wanti baquu jedhan sun nu bira hin jirtu baqaan jiru walittis makamaa hin jiru of dandeenye jiraanna yoo rabbiin nu bilisoomsisee hin bilisoomna yoo hin bilisoomnees rabbiin akka fedhe nu haa godhu waggaa meeqayyuu dandeenye jirra qalameen dhalaa dhaqxee eegerraan geessee iyyite jedhan maal akkam galanni ilma namaa tokko waan akkanaatiin deebi'uufi deema sanuu amma intarneeta natsaa arganne siin akka kootii faan gadi ba'ee afaan qabadhe nutu of nyaachise aslan beektanii saabbaan gaafa cabsee ollaan ija jaamsaa jedhan isee akka kootuu faantu gadi ba'ee Jawaarin qeeqee afaan bineensaatti darbate beektanii ormaa miti garuu rabbiin beektanii rabbiin abbaa haqaati wallahi akka namaatti noollee beektan ammaan kanaallee jechuudha sagaleen koo fudhadhabee jira wanta akkanaa rabbiin abjuudhuma waan akkantinaa wayitiin of godhu beektanii Jawaarin jechuun badii maalu aballeessu abbaa keenya ni jaallanna isa dura du'uu barbaanna malee isaa du'ee jiraachuun feenu maal jettanii macarrashaa Jawaarin du'ee nuyi jiraachuun barbaannu abiyyiin illee yoo ta'e jechuudha aangoo sanarratti kanaaf ormillee sodaatee achirratti isa gadi buusuudhaa jedhe kan achirratti isa kabajee jiru yoo dhugaa dubbanneef qeerroof Jawaarin sodaateeti hana adda miidiyaan natti tolee jedhee jireenyi biyya ormaa kun natti tolte jedhee tan gadi ba'ee afaan guuttadhee Jawaarin akka kana waan fedhe jedhee garuu jibbaa miti sanitti nima wallahi jibbaa miti ana amma Jawaar duura anumti kun dura bu'ee du'aa isaa dhiisaati gadda isaa arguun fedhu gaafa namni wanti tokko uumame immoo ittuma qeeqne itti qananiina abbaa keenya gammoo ni jaallanna namni immoo abbaa ofii abbaa gaarii dhiisaati yoo akkam ajoomellee abbaa ofii hin jibbu abbaa keenya Jawaar jechuun jaallattanus jibbitanus abbaa keenya dubbiin tiruun bubburtee lafee taate beektanii maal nuti namni kun gawwaadha beektanii otuu dandeenyi du'aallee jabaa dhabne sanaallee tu lafaa ol kaafne biyyi keenya nagaa taate sila jabaa keenya san dhabne sanaa lafaa ol kaafne jabaa ammallee daballee olmaa jiree ilkaan qabee faraan ciniinni ajjeesuu dhiisaati maal kan ajjeefamu kan du'u yoo jiraate kan fayyaan isaatu akka du'aa socho'aa jiru meeqatu jira dhaqaa sana ajjeesaa isa utaalaa jiru sana takaalaa jalqaba sila ijji keenya jaamee beeka yeruma hunda ijji keenya jaama beektanii yeruma hunda waan qabnu dhabna yeruma hunda jabaa dhabna keenya baruma baraan boo'icha waan ta'eef kan boo'uu maluuf kan ajjeefamuu qabu meeqatu deema garuu nuti har'aan kana maali sila nutiif umrii keenya guutuu boo'icha gadda cimaa keessa liqinfamnee turre garuu addaa bashaan aggaammiidhuma hadha Jawaar irratti kana godhame kuno meeqatu lafa lixee meeqatu ol ba'ee gadi bu'ee bokkisa gammachuu isaatiin jechuudha nuti immoo
gadda keessa hin baane keessa raaree keessa liqinfamni oolle sila jennaan mataaranii fincaanii mataarra ol nu ba'anii maal abdii kana nuti gadi baane asirratti wacne jennaan ummata maratu Jawaarin quufe seetaniimu እንኳን Jawaarin isaati maraataan Oromoo nuuf jiraatu biyyattiin yoo barbaade miila tokko gadi gaggara galtee habaddu dunyaa kanarraa kaartaa keessa baatu እንኳን Jawaarin ajjeesu isaati duranu walti nu akaati Jawaarin ajjeesa nu sanaan booda jireenyaan barbaanu beektanii haqa waan jiru walitti yoo waan jiru ifaan ifatti walitti maadeemne malee biyya dhiisaati ilmoon dhalate tokko yuun guddattu beektanii akka namaatti noolle yoo Oromoo martu akka kwaadha wallahi naasuun nama paralyzed nama godha hadha ribaa ka'e bilbila akkam baneen waan kana arge wallahi akka namaatti arge noolle beektanii jismiin hundu dalagaana dadhabe maal jettanii namni ija keessa na laalaan sirriin jiru akka nama maraateetti oole abjuu waysnatti fakkaata wanti kun abjuu sagaleen narratti duude akka namaatti yoo Oromoo martu akka kanatti dhagaame dubbiin kun gara kam deemaa jira dubbiin kun maal ta'uuf deema nuti ko namarratti yeroo waan tokko faraddu bor maaltu dhufuuf deema nuti yoo maal ta'uuf deemna abbaatun abbaatun kaalnaaqut gibbiun ayna qannaku jedhanii beektanii Jawaar jechuun ikko too ta'ee nama qeerroof biyyatti dhaabaa jiru nuti immoo ribirraabiidha jechuudha yoo toon kufee ribirraabii faayidaa hin qabu manichiin jigaa jechuudha gaafa too keenya jiskuuf yaaddanu akka manichi jigeetti yaada maal Jawaaru marratti yeroo munta kanaa yaadamu Jawaaru marratti akkamitti kan ajjeefamu meeqa du'aan kan dhaabbatee deemaa jiru meeqatu jira kan qeerroo nagaan guyyaatti qabee dirree dawaa keessa gombisaa jiru maqaa moggaafatee saatanaa maal jedhee kan deemaa jiru dhaqaati jira galaafadhaa yoo harki nama dhayaa bareekuun yoo nama ajjeesu bareekuun harki isaa yoo nama nyaata ta'e wallahi amma beektanii inkaan biyya keenya dhiisaati of jibbinee jirra biyya keenya dhiisaati of jibbinee jirra biyyi namaa guddataa deema biyyi namaa bilchaataa deema nu teenye jabaa keenyaaf bilchaataa keenya ajjeefne teenye garaa guddachuu qofa barre beektanii maal silaa namni duunaan beersan sabartaa torbee tokko iyyina afaan keenya waan nu cuqqaalu jira afaan keenya cuqqaallanna jechuudha Jawaarin ajjeesuu dhiisaati yaaliin hadha irratti godhame ani wantin amman ummata Oromooti dhaamu barbaadu hanga namichi hadha gadi ba'ee waardiyyaa Jawaar Muhammad itti bilbilee bakka sani deemi gadhiisaa deema namichi jedheetti bilbilee wala komaandara ta'u yoo barbaade nama samiirraa gadi bu'ee maal ta'e Oromoon namicha sana qabee dhiyeessee bakka inni ka'ee qinibbiriisa hunda hanga gadi baaftanii nu beeksistanutti nu rafneen bullu yookaan biyya ormaatti maraanne waan taane itti jirru rabbiin sun haa beeku garatti deemaa jirru kanatti jechuudha inni eenyu lubbuu namaa tokko maali du'a baalataa tokko yaadattu yeroo jeequmsa awwalaa sana abbaalataa du'a isaaniitu mana keessaa du'ee argame jedhe otoo adda poolisiin kun deemi asii jennaan bakka sana gadhiisee waardiyyaan Jawaar sun deeme ol galanii waan fedhan itti godhu sanaan booda mana argame du'aan billahi minash shaytaanir rajiim garuu rabbiin jechuudha akka namaati miti yoo akkam diinni kun shiira sitti xaxe yoo ati khayrii tokko rabbiin biraa qabaatti rabbiin sun khayrii keessanaan dallaa ta'e marsisee eegaa beekte
Jawaar yoo badii akkamillee qabaate khayriin ni hojjetetu miizana qaba waan ta'eef rabbiin hadha du'aayi ulamaawotaatu du'aayi haadha qeerroo lama mana tokko dhabdeetu hadha Jawaarin lubbuusaa hambise rabbiin boonyee isa mufachiifnu alhamdulillah jenne rabbiin akkanne ammallee nu eegu bar ummanni keenya akkanu asirratti maraannu isinitti fakkaate ummanni keenya fagaatee jira hadha qinibbirii Jawaar irratti godhame sana ragaa wajjiniin viidiyoo sagalee wajjiniin waraabanii asirratti tunuun gadhiifne akkuma beekne afaan nu beekne sammuu nu duudee sanaan hadhas gandummaadha shiira maal jenne sila asirratti wal nyaachuu kaana jechuudha hadha sila wal nyaanne wal finneerra garuu ummanni keenya bilchaate sammuun fagaatee jira waan ta'eef ragaa wajjiniin qabee nu dhiyeesse jechuudha eenyuun komaandarichi eenyuun inni komaandariin inni abiyyiin ajjeesisuudha jedhee waardiyyaa isaatti bilbilee kan inni achi baasuu deemu kun innumti nu qabamuu qaba yoo namni du'u jiraate nama duraan dursee ummata keenya fixaa dhaqee ammallee kunoo jidduudhaan bilbilee immoo jabaa nuti qabnu nu jala kuffisuuf deemu kanatu ajjeefama yoo ajjeefamuu ta'e jechuudha maal addii kana nuti koo Jawaarin isaati maraatu Oromoolee jibbaa hin qabnu bara maraatu Oromoolee jibbaa hin qabnu kan Jawaarin isaati Jawaar jechuun immoo jaallatanu jibbitanus abbaa keenya namni abbaa ofii immoo gaarii isaati hamaayyuun jibbu jaallanna yoomti tokko keessa itti qananiine waan barbaanne jennaan malee inkaan ajjeesuu isaati ittuma yaaduun keessanuu akkanu isa Jawaar tokkitti hunda keenya akka ajjeeftan itti ilaalla xiiqiin cittoo caalamee ofti jedhanii OMN illee cufamu nuufaa hojjetu hin hojjetiin maquma Oromoo baatee haa ta'u sila sukkaarii namaa kan dabalu yeroo waan akkanaati miti wanti cufamu sin jiru wanti ba'u sin jiru fedhu paaspoortii 99 qabaatu fedhu paaspoortii 2 qabaatu abbaan barbaade wanti barbaade dhufu namni biyya keessaas ba'u sin jiru namni OMN cufu sin jiru gaafa wal geenye dhumne janneetummayyi wanta akkanaa ta'a kalaas kun jala muramee beekamu qaba maali inni harreen abbaa arge nurratti hiree baafte nurratti dhichiftu kan sangaan iyyuu qacceen iyyaa jedhani kan duu malu utuu jiru woma Oromoon qabdu woma jabaa Oromoon qabu kana ijji namaa irratti diimata maaliif woma jabaa nuti qabnu hundu dhufe ija irra buufata ani hadhaan kana ila inkaan isa arraba isa maali isaati jiruun kan duuti kana caalteen jiru sinitti nima isaayyuu monsalfatu bar maasila ilaalame rabbiin akka nama haqaa wajjin jiru ilaalaa sinitti nima yaa ummata keenya sa'atiin kana tokkoon keessan maal jedhe ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaadha yaa marqaa si afuufuun siliqimsuu fi yaa Oromoo sa'atii kana Jimmaa Arsii Wallaggaa Shawaa minaamini dhaaba natu gandummaa miilaan irra deeme maqa warri ergasii gadi baatanii maqaa gandummaatiin wal nyaataa turtan illee anumarraa eegala dhiifama guddaa ummata Oromoo anumatu dhiifama sin gaafataadha maaliif beektanii edaa wal nyaachuu keenya diinaaf cidha ta'e jabaan nuti qabnu ija keenya hadha nu jalaa nyaachuudhaaf itti karoorfatanii abbaa fedhe haa ta'u hadha koo sin adeesse maan ta'e yoo sin gaafa kayree hojjette nan deeggara gaafa sin sharree hojjette immoo macarrashaa dhiisee mana dhiisee fi deema jechuudha kanaafu anumarraa eegalee dhiifama guddaa ummata Oromoo gaafadha hadhatu Jawaar du'e rabbiin isa najjeesin ammallee rabbiin umrii sadachaa addunyaa kanarratti nuuf dhaabu ummata harreen nama nyaattee yeeyyiin nama nyaattee barte yeeyyiin nama nyaattee barte hadhallee jechuudha fayyaa meeqa nu jala awwaalanii jabaa meeqa nu jala awwaalanii jabaa meeqa dhabne waan baay'ee jechuudha
wallahi ilmi namaa maraachuudhaaf dhiyoodhuma jira jechuudha. Ilmi namaa wallahi bakka maraannaan fagoo hin jirtu eda. An akka nama wallahi maalin yaadaa oole maalin akkan itti oole ijoolleen deemanii dhufanii intalaa maal taate ati nagaan qabdu hadha maal taate ummanni na laalu umarti maal taate intalaa naan jedha bakka an akka namaa fajajeen afee. Ammaan booda Jawaarin tuquun kopheen nurra deemuudhaaf. Jawaarin tuquun akka nu damu kufni achi waliin kaaneedhaaf nu dhiisuudhaaf. Akka elaa namni lafeen gunguruu isaa cabde ogeessaan akkamiitu danda'een dhaabu achi ka'uudhaafu waggaa meeqa isa barbaachisa. Ummatu Oromoo irraa ammoo Jawaarin tuqu jechuun akka nu lammu lafa achi bakka kufneetiin kaane nu gochuuf deemu. Maal qalbiin dhumti namaa kun hadha irraa ka'e malaayikaan dhumti sa'aatii sana jijjiiramu achi ka'e waan kana rifannaa ummata kana arge. Isaan waa asirra gadi baanee Jawaar jennee akka simbiraa wacnu dhugaa seete bardiinni. Wallahi wanta akkanaa jirru bara. Ofii keenyaaf akkasintan akka simbiraa wacna malee dabarsinee ormaaf waliin kenninu. Waa elaa samiin gaaraa gaccabu lafti kun achi baqaquu taati malee inkaan du'a dhiisaati. Du'a wasa walajjeesuu dhiisaati. Akkasaan maqaasaa Jawaar jedhanillee dhaanuun barbaadu. Macarrashaa. Kanaaf hadhaan booda namni tokkoon keetu maqaa gandaa wal waamte maqaa maalii wal waamte wal arrabsinaan ganaa nu fixuuf deemti tokkoon jira ganaa nu fixuuf deemti dallaa keessa jira tuquunu si xarabuudhaaf kana bar eessa deema Jawaar harmee isaa gatee eessa deema Jawaar namni argaa Jawaar jibbee biyya sana keessatti gatee adeemu of ajjeesu abbaan barbaade eessallee hin deemu OMN'nis eessallee hin deemu hojjetuu dhiisuu taa'ee maqaa Oromoo baadhatee taa seenaa keenya baadhatee taa abbaan kanallee dhadhabee of afannisu. ጭራሽ ማለት ነው መጨረሻ አቦ ወላሂ አቶ ሂኒና ጀተኒ ለቲያደኒ በሬ ደበር ሴራን ጋፈን ነው ኦቶማ በዲ ቀባቴዩ ብየ ሴሪ ጅሩ ከሰት ብየ ሳ ጃራ ዲግደሚ ተኮፋ ከሰት ነማ አጄ ሱዳን አደቹኒ ኩኑ አድመሌዳ ኦቶ ደንዳሚ ዮ ደንዳሚ ijoolleen invite na gaafatanu hammaan kan invite disini deebisuun barbaadu peejii ko kanarratti dubbii negative tokko hin barbaadu an sammuun kan ko hadha baay'ee rifadhe waan jiruuf yookaan nama mufachiisuu danda'a yookaan namni nama mufachiisuu danda'a yookaan peejii ko irratti namni dhufee nama mufachiisuu danda'a. Kanaafu abbaan fedhe qabsaa'ee abbaan fedhe dhiise abbaan fedhe maalte kalaas dhummatee jira namni Jawaarin nu qixxaatu hin jiru. dhugaasiit nacci deemsilaachin ነው namni dhiigni isaa seeliin adiin hojjenne immoo yoomuun jiraatu dalagaa dhaabeera jechuudha. Bamaanii lammaddachuun eenyu irratti barame beektanii nama meeqa akkanatti du'aa isaatu mana keessaa argame akkas jedhame ebeluun uko du'ee mana keessaa akkasitti argame ebeluun uko akkasitti argame kana barree beektanii. Qeerroon keenya maal nama meeqa gara nama torba akkas nu jalaa dhumee jira. Jawaarii wareegamu innis lubbuun saatuun baane malee Oromoof jecha baay'ee dadhabe baay'ee wareega qaalii kaffalee waan baay'ee hojjetee jira. Lubbuun jara baay'ee nama gaddisiisa. Garuu ijoolleen haadha Jawaariif jecha kichuu ciccittee kum jechuudha.
jaraafi rabbiin kana sababa godheefii jira kanaan baddani jedhe garuu jaraaf seenaa guddaadhaaf galmee guddaa irratti galmaani haati oromoo kuni yoomuma imimmaan sirraa qora haati oromoo yoomuma boo'uu dhiifti yoomuma lama sadii mana keessa awwaallachuu dhiifti yoomuma dhiigni oromiyaa irraa qora Jawaariin moo jedhanii duuni wanti kun Jawaar irraan dhaabbanni hundi keenya hiree kanatu nu eeggata jechuudha homaa miti inni nu lubbuun isaa keessa jirtiif malee halkaniif guyyaa irriba dhabee harki isaa soquunca'u karaa nu saaqeeffatti nu baasee jira ifa sana argannee nu immoo deebine saajjiisuu hin qabnu nyaattu na nyaadhu malee afaan nammaqsin jettee dullattiin maanna'u jedhantiri dullattiin moo maal jedhan Jawaar jennaan namni rafee bulu namni taa'ee nyaatu jira seetanii akka ummanni gamaa gamanaa wal waame iyye dabarsee fajrii dhufe akka finfinnee mana saagay argitanii waliin dhumuudhaaf du'as yoo ta'e namni lubbuu isaa Jawaar irraa qusatu hin jiru yoo akkam balleesse numatu itti qananeetti qeeqa malee inkaan itti dhukaasuu dhiisaati dhaqxanii manatti ajjeesuu dhiisaati itti gaammachuu waad malee kanaafu baay'ee na gaddisiisee jira akka hadhaa rifadhees dadhabees natti dhaga'amees hin beeku ammaan booda tokkoon keessanii asirratti abbaa fedhe ta'e qaawwa bantanii gandaan maaliin wal waamtanii wal arrabsinaan wallaahi al'aazim ilaa nuti asii wal nyaanna yeeyyiin achi ilkaan nuti qarattee asii waan qabnu jennu jaamsuuf deemti bara harree abbaa argeetu nu dhudhiitaa bara akka nu amma akka qoosaa goone asirratti oduu keenya odeessinu miti otoo jarri kun jiraatanii bar sagalee Jawaar kana ummanni ormi kun bar rasaasa caalaa sodaattii bar itutti dhukaasan sodaatanu gaafanni miidiyaa irra ba'ee gadi ba'ee waan tokko barreesseef dubbate irriba malee oolan irriba malee bulu nuuf kunumti kabajaadha wanti qadibbirina akka kana wanti ni taatee namoonni taatee waan kana ta'anii waan kana qopheessanii hanga gadi ba'anii ifa nu baysa namoota afur guyyaa tokko sa'aatii tokko keessatti nama afur du'e sana yaadattu miti nu immoo waan akkasiiti miti warri sun illee nu gubanii beektanii nama haqarratti haqaaf jedhee ajjeefamu kun eenyullee atoo bineensa maan ta'e nama guba nummoo waan akkana waan callifne jaan ilaalluun qabnu jechuudha hanga wanti kun ifa nu ba'e hanga wanti kun nu qulqullaa'ee nama jalqabaa kaasee waan kana ittiin qopheesse ak waa'ee maali hundalle hanga ifa nu ba'utti rafnee bulu hundi nu ifa nu ba'u qaba adda nu baasaa yoo akkana malee nuti sammuun keenya dalagees hin jiraannu shakkin keenya yoomillee nurraa hin citu eenyu nu amanne eenyu wajjin jiraataa hin jiraannu kun wama ifa ba'ee mul'atu kana Commander eenyuun inni Commander minaan bilbilee gad lakkisi deemi jedhaani mataan isaa gadhiisu aangoon isaa inni barumsi inni itti barate kun ilmoo namaa tiksuudhaafi seera eegsisuufi malee ilmoo namaa dhabamsiisuufi miti garuu poolisichi sunillee haa galatoomu galata guddaa qaban bira ilaa rabbiin akka abbaa garaa nu keessatti uumee jirullee abbaa haqa akka kanatti nu keessatti uumee jira jechuudha osoo gurbaan sun sa'aatii sana rabbiin isaa kabaju ammallee nuuf hatursiisu ijoollee akka kanaa rabbiin nuuf baay'isu dhiisee deeme silaa maal akka uumamu beektanii jiruun sanaan booda nuti akkatti jiraannu beektanii
ani ofitti hin gadde beektani maaliif ofitti gadde hojjettani isiidhuma akka keenya kolkolleetu dabarsite ilkaan waraabessaa keessa darbatte isiidhuma akka kootitu as baane waan hin taane waan hin beekne maal waliin laaqne afaan waraabessaa keessa galchineeni utuma nyaatameeyyuu namni bar fuula kee kana laala waa hundayyuu keessa kee wanti inni ilaaluu hin beeku deemsa keenya ilaaleeti beektanii deemsa keenya ilaaleeti kan namni illee waan qabdu si keessa namni mana kee hatu bar namni mana kee hatu guyyaa ati sa'aatii ati baatu sa'aatii ati ol galtu ilaaleeti faana dheeti kan mana kee cabsee galu jarrillee akkaataa deemsa keenya ilaalaniiti akkaataa nuti itti jiru qilleensa keenya ilaalaniiti jarkeen dishinii keenya ilaalaniiti kan jarrillee bari Jawaariin isi akka ko maraatu Facebook irraatu qeeqaa jirti malee qeerroon biyya keessaaf uummanni Oromoo biyya keessaa qeeqaa jira seetanii immoo እንኳን Jawaariin isaati maraatuun Oromoo nu jalaa tuqamuu hin barbaannu እንኳን Jawaariin isaati maraataan Oromoo asfaaltii irra deemee ciisu kuni nu jalaa ajjeefamuu isaati tuqamuu hin barbaannu abbaan fedhe jaallate jibbe yoo liqinfamuu fi dhiisee bishaan irratti dhuguu danda'a Jawaarillee salleen deemu biyya abbaa isaa dhiisee biyya haadha isaa dhiisee OMN illee eessalleen deemu ganaa tokkoon keenya mataa keenya irra dhaabbanne namni sukkaarri isaa yeroo kana dabalu haa dabalu isa dhabneedhaafu gootota dhabneedhaafu keessi keenya nagaan qabu madaa'ee jira madaa yoomuun qorre እንኳን itti daballee dhabuu dhiisaati isa gaafa qadaanu rabbiin biraa gad dhufteeyyuu giddin nurraa harkuftee fudhattee deemte jechuudha anna ammaan booda tokkummaa karaan si baasu tokkummaa wal nyaachuun keenya wal cirachuun keenya wal arrabsuun keenya waan inni nutti fidaa jiru argaa jirtanii miti waan itti jiru argaa jirtanii miti ammallee badiin satti deemaa jirra fokkuu keessa seenaa jirra fokkuutti deemaa jirra kanu jedhee baatti ce'aa beektanii dubbiin hadha ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jedhee sanatu baay'ee onnee na tuqe yaa marqaas yaa fufuun si liqimsuudhaafi Jawaariin tuquun cafallaquudhaafi beektanii ammaan booda wanti anala akka kooti wanti baquus hin jiru inni baqee dhumeera onneen kootu baqee jira wanti ammaan booda na biraa bakkalaas keessi ko waan rifate akka hadha rifate ilmi namaa daqiiqaa tokko keessatti ilmi namaa paralyzed bar arki ko bilbila qabuu dadhabe dhugaa dubbachuudhaaf eda balaan yeroo namatti buute daqiiqaa tokko keessatti rabbiin na waan asaru malee qiyaamaa qiblaan qabneetu nutti buute turte beektanii gawwaan achi bilbilee gadhiisaa deemaa jedha namichuma isa bilbilee gadhiisaa deemaa jedhu sana seera jala nu oolchaa gaafa sini nuuf akka nama firfirii faraffaraa dubbii achi yaasa dubbii isaa bakka inni fudhatee ka'e bakka inni dhufee maal eenyullee yoo ta'e eenyu nu haqa qabannee deemna lubbuun keenya arrabni keenya daqiiqaa 5 keessatti xaxxetti dhaabbachuuf deemti jechuudha yoo haqan dubbanne rabbiin itti si gaafachuuf deema waan dhugaa jirtu ifa baasa waan badee dubbata waan tolchelleeraa dubbata akkuma kana deemna malee irra deddeebiin sa'aatii kana nu kalaas nu ga'ee jira ammaan booda wanti isin gochuu qabdanu harka wal qabadha karaan nu baasu harka wal qabannee waan qabnutti marsinee eeggachuu qofa bombi baadhattee nama tokko eegura numatu harka wal qabee
walee guutuu caala. Waan dhabne waan qabdu ergalaa beektii dhadhaan tokko yoo dhaqee daaraatti ganname achi ammaaruu illee hin dandeessu. Daaraatti namni jira waan ta'eef waan tokko osoo hin dhabiniin duratti cimsaa qabadhaa. Erga sirraa dhaatee jedhe booddee ammaaruu nu si rakkisa. Ani kanin jedhu wama nuti gaarii hin qabnu kun maaliif nu barakachuu dida? Maaliif ijji wanta arge dhufe irra bu'a? Maaliif ijjimte hamaa dhufe irratti bu'a? Alaa kulli haal wallahi ani amman kanallee nan dubbadha jedhee nufne beektanii baay'ee tokko keessi koo rabbashamee ture. Amma kanallee danda'e irraa dubbadha jedhee nufne ture. Garuu yeroo sitti dhagaame keessi kee madaa'u hinuma dubbatta. Alaa kulli haal namoonni nuti Jawaarin jibbinaa jettanii jibbinee jettanii waan hin taane Jawaaritti yaaddanu nuti Jawaarin yoomuu jibbinu. Yoomillee እንኳን Jawaarin isaati sareen inni guddisee illee tuqamuu hin qabu. Macarrashaa sanatti ni hima. Inde dirqama namni gadhiisi deemi akkas godhi jechuun kun admaleedha. Isaayyuu mootti bilbilee gadhiisaa deema nama akka buusaaf hin buusu ragaan kun illee nu eegaadha. Kalas otoo haqa beeknu jaamuu hin qabnu. Rabbiin haqa jaallata waan ta'eef haqa qabannee deemna. Waan jiru leen dubbata waan jiru ifa baasaa deemna. Wanti warra diddiban hin jiru. Maal Xaaliyaanii wayiti moo Jawaar? Jarmanii dhufee moo Jawaar? Eessaa dhufe kan inni adda baafame kan ejjeessu? Mee haadha gochaa Jawaar irratti yaadame kan dhaqaa Iskindir irratti yaala. Biyya abbaa qabu kooti jedhe kan utaalaa jiru. Kan dandeessuudhaani jennaan gawwaan galii jaartii ofiidhaani jedhan. Otoo waan tokko hin yaadiniin duratti illee bakki kun maali? Karaan kun eessa nageessaa jira? Bawwaadha moo? Dhiibuudha moo? Karaan kun karaa akkamiiti jedhanii irratti hubachuun barbaachisaadha. Cal jedhanii karaa argadhe jedhanii fiiguun hin barbaachisu. Bawwaatti nama galchiti ta'a. Bollatti nama darbatti waan taateef. Alaa kulli haal anaadha wanti nutti dhaga'ame yoo jiraate maal akka ta'e beektanii? Otuma du'aati, otuma waa biraati numatu edaa darbatee afaan waraabessaa buusee. Osoo nu hadha wal kabajne, osoo hadha nuti akka namaa jabaa qabnu kana jabeeffannee kabajaa walii kennine hayaa walii kennine sila wanta amma kanaa hin dhufu beektanii? Otuma du'a ta'eetu seenoo guddaatu nutti dhaga'ame ture jechuudha. Seenoo yoomullee si keessaa hin baane. Na Rabbiin hayyoota keenya beektoota keenya inkaan isaati warra karaa kamuu adeeman karaa fedhan adeeman ummata keenya gargaaruuf ummata keenya bilisoomsisuuf karaa qaban deeman kana dhiisaati. Eenyullee yoo ta'e Rabbiin nu haa tiksu nuuf haa qusatu. Rabbiin nuuf haa eegu. Nullee jabeeffachuu eeguu qabna. Kabajuu qabna. Yoo badii akkamiillee hojjete yoo illee maaluu balleesse yoo inni maaluu godhe nuti kabajuu ni qabna. Yoo nuti kabajne silaa wanta akkanaan uumamu. Numatu ulfinatu manaa kaa jira dabbaan jifaa dhugaadha. Nuti kabajaa hin qabnu. Kabajuma isa namaa dalageessi isa namaalis kaanituma harkaan borcuu malee. Rabbumatu akkas nu godhe beektanii? Waan saa wallaalle waan akkas taaneef. Xiqqaan keenyas guddaan keenyas waan itti jirru hin beeknu. Waan goonu hin beeknu. Waan haasofnu hin beeknu.
kanaafu ammaan booda wal namoonni Jawaariin gadi garagalchitee maal jettee asirratti maxxansitu sin argina. Isa oduun eda miliqtee kun abashootaa cidhate. Aloo, assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkami nagaa keetii Bilille jirta? Alhamdulillah. Ni dhaga'amaa jirta nagaa keetii? Nagaa wallahi galata rabbi. Nagaa kooti alhamdulillah. Qayyee baga jiraatti. Ay aamin walumaan baga yoo wana geenye wanna irratti dubbachaa jirtu kun beektaa waan baay'ee nu gaddisiise takka maalii fi Jawaarii achirraa dhabamuurraa nuti agartee ka faayidaa hin qabne biyyootii Arabaa keessatti rakkachaa jiru nu guuranii nu gorroo wayya Jawaariin ajjeesuurra. Jawaar yoo hafe uummata Oromoo fayyadaa uummata Oromootiif waan guddoo dalaguudhaaf illee karoora qabaa. Uummata Oromoollee gabrummaa jalaa baasa jennee abdanna. Nuti wanni nuti faayidaa qabnu hin jiru. Jawaariin ajjeesuurra immoo nu ajjeesuu filanna nuti. Garuu haa ta'u gochi dalagame kuni shakkii gara lamaa qaba. Akka gara mootummaatiin illee mootummaan kana gochuudhaaf yookaan mootummaa godhe ka jedhan shakkiin nama keessa jirti yookaan immoo shira diinni agartee maallaqa kennee Jawaariin ajjeesaa jedhee jecha Abiyyiin kalee dhaadannoonni paarlamaan irra taa'ee haasa'in kanaan wal fakkeeffatee diinnillee dalaguu danda'a. Wanni kuni atattamaan ifaan ifatti nuu ba'uu qaba. Abalu dalagee abalu tarka keessaa qaba. Jedhamee osoo kijibni takka keessa hin jiraatin nagaadhaan adda nu ba'uu qaba. Osoo dhugaa keeti osoo kijibni takka keessa hin jiraatin osoo sobni takka keessa hin jiraatin ummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessa yeroo sobamuu miti yeroollee gowwoomfamuu danda'u miti yeroon sun darbeera. Garuu haa ta'u ummanni feesbuukii irraas ta'e gandummaan adda wal qooduu kana dhiisaa. Waa'een gandummaa kun dhaabbachuu qaba. Waa'ee egeree Oromiyaatii fi Oromoo irratti waliigallee dubbachuu qabna. Sagalee ta'uu qabna. Waa hedduutu jira. Har'a diinni kara takkaanii waa hedduu gammadee kara takkaanii Jawaariin ajjeefamuuf yaalamuusaa gammadaa jira. Kara biraatiin immoo Oromoo nabiyyi irratti ka'uus gammadaa jira. Kallattii lamaanii ililchaa jira diinni keenya. Nuti immoo kana hin hubanne ummanni keenyas hiriira irra bahe keessatti namoota baay'eetu lubbuun isaanii darbee baay'een jara sanaafis gaddinatti dhaga'ama. Maaliif wanni tokko du'uun jaraa cabuun jaraa nurraa hir'ate malee wanni inni nuyi dahe hin jiru. Haa ta'u Jawaar irratti immoo wanni akkasii kun aggaamamuun isaa nuuf karaa banee nuuf karaa saaqee gaafilee ammaan durallee ooftee ummanni Oromoo tasgabbaa'ee jara kana. Obboleessa keessaa wanti tokko ka'uunsaa sababaaf rabbiin waan tokko sababaaf fidate. Dubbiin kun ka'uunsaa waan tokko borachuunsaa bareeda. Bora'uu malee qulqullaa'u waan ta'eef. Nuyi akkuma ati amma jette kana khayrumaaf baguma rabbiin lubbuu isaa hambisee ajjeefame malee khayrumaaf dubbiin kun. Namni beektee ndaanqoon lafa la'aa haadhaa deemtee maal billaatti gorraamtu baaftee mammaaka tokkotu jira. Uummata Oromootiif rabbiin kanaan qabee waan ta'e itti nu baasuuf deema beektee. Ifa wayii itti nu baasuuf deema. Maaliif jarri deemanii waan kana tuttuquun jara. Nuyiif khayrumaaf. Waa hundaafuu hanga nutti dhaga'ame amma miira keessa seenne yookaan naasuu dhumatu akkas nu godhee malee wallahi khayrumaaf ilaala. Maaliif ummanni keenya ergasii Abiyyiif jecha tuu dhiitamu utuu miidhamu utuu rukutamu wallahi ummata Harargee caalaa namni ummata Walloo caalaa tumamaa jiru hin jiru. Wallagga caalaa namni du'aa jiru. Utuma duullee Abiyyiif yaa'ee ba'a beektee. Kun jecha Abiyyumaaf jecha utuu ajjeefamu akka foon jabbii afaantu qabame beektee. Yoo gadi bahee hiriira jedhee waan tokko gadi bahee akka hadhaa kana biyya jeeqee kan achi jirus keenyuma isatti hiriira baanaa isa jeeqnaa jedhanii tumayyii ummanni keenya afaan qabamee taa'aa ture jechuudha. Garuu hadha waa'ee lubbuuti. Ati jechuudha.
Rabbiin biratti illee namni daangaa darbe sitti dhufnaan Rabbiin illee ofirraa deeffadhu kan jedhu jira beekte. Hadhaan kana wanta akkanaa ka'uunsaa uummata Oromootiif ilaala. Wallahi Rabbiin sababa tokko malee waa tokko kaasu beektanii. Akkuma jenne duraan gaaffii nuti dhiyeessaa jirrutu Rabbiin deebii nuu kennuuf waan kana kaase. Deebii keenya yeroo deebii keenya argannutu jira dhufee natti fakkaata. Kanumaaf jarri nu tuttuquu eegalanii beekte. Bar namni sharri yaadu tokko waan hojjetu kana beekte. Sharruma sana yaaduuf fiiga malee wanti kun kara kam nageessaa jiru gaafa Jawaariin ajjeesu. Alaammataniituma waan kana faritti marsanu. Biyyattiin sun waan isin jiraattu se'anii immoo. Yookaan akkuma ergasii nuti ebeluun bakka sanatti du'ee argame jedhamee reenfa sana kaafnee awwaallee dhiibdu se'anii immoo. Bar dubbiin wooma ifa jiru kana namni isa atfitoo xafii jedhan sana nuti uumuuf yoo ta'e malee namni akkamitti Jawaariin ajjeese yookaan Jawaaritti waan tokko godhe biyyattiin sun hin jiraatte yookaan immoo maal jedheetuma yaadeeti kan waan kanatti ka'an. Karoorumti jaraa kun nu galuu didee bar. Wallahi karoorri jaraa baay'ee nama dhibaa arraa Rabbiin baguun oolche. Maaliifi Jawaar yoo du'ellee qabsaan ni du'a qabsoon itti fufaa jedhe Oromoon. Akka Jawaar kumaatamatu jira jarri kana nu banne. Garuu osoo Jawaar eda waa ta'e osoo Jawaar eda ajjeefame arra wanni taate. Arra silaa ummanni Oromoo agartee nafdanyaa jarri ollaa keessan godhadhaa jedheellee ollaa keenya kakaa'ee jiru kana silaa manne irratti gubame warri waajjirra oppidiyoo guutuun isii silaa gubatte arra silaa agartee ummanni Oromoos dhumatee jarri silaa dhumatan Rabbiin baguun oolche. Garuu haa ta'u Rabbiin baga oolcheesi dubbiin har'aa kun wallahi dhugaa sitti muudhaaf dubbiin har'aa kun nuyiif madaadha beekte. Madaadha haa ta'u malee otuma madaa nutti ta'e jirullee tuttuquun jara. Ummata cal jedhee garatti goruu dhabee ta'aa jiru kana akka inni dhoowwu godhan beekte. Ummanni silaa bokokee jira beekte. Waan baay'ee baay'ee garaa guttateera. Guttatee jira. Hadha garuu obsii yeroo daangaa darbu dhoosee ummanni keenya. Namni keenya bar sabriidhaan eeggataa ture waan kana. Hadha garuu daangaa darbe. Ummanni isaa waan sila garaatti qabate bokokee jiru kana garatti goruu dhabee rakkataa jiru kanatu hadha yeroo dhuftee lubbuu mul'inaa akka kanatti sakaraan qabdu gadi baasee dhoosee. Kunumti sababa tokkoof khayrumaaf. Kanaafuu nuti dhumarra jirraa fi kanaaf himamee jira beekte. Kanaafuu Rabbiin khayrumaaf waan kana fide. Malee hadha Jawaar baraani wallahi yeroo tokko yaa Rabbitu abjuu ta'e maal qaban jedhaa qobuma deemaa. Akka namaatti nolle wallahi liiviidhuma kana dhufuudhaaf yeroo hin qabuudhaaf hanga wanaa ga'e. Wallahi abjuutu Rabbiin abjuu godhe. Waan akkanaafaan yaadaa turre jechuudha. Nuti gaafa Jawaartu qabu anaa miti amma kan rifate hidda kun bakka jechuudha. Anuma tuutoon jaallatiin Jawaar tuqame yeroo harki koo bilbila macarrashaa bilbila qabee akkas godhee ilaaluu dadhabe harkumatu na roomisiisa. Hidda kun na rifate anaa miti. Maaliif hiddatu dhiiga malee xannachin ni beekte. Indigu. Kanaafuu Jawaariin nu tuquu jechuun numa kana walitti qabanii nu cafallaquudhaaf gaafa guddaa keenya too si jalaa kuffisan manni illee dhaabbachuu hin danda'u hin kufa jechuudha. Aggaammatuun jaraa kun ka'umsi isaas eessaa akka ga'u maaliif akkas godhame wanti kun hundi akka amma ummataaf ifa ba'utti eenyutu amanee eenyu wajjin jiraata. Eenyutu amanee eenyu wajjin jiraata. Humti shakkii keessa gallee jira kalaas. Baasuu qabanii. Baasuu qabanii eenyullee haa godhu abbaan fedhee haa godhu nuti dhugaa wajjin hin deemna. Nuti dhugaa wajjin hin deemna malee abbaa fedhee haa ta'u. Wanti kuni nuuf ifa bahe nu agarsiifamuu qaba. Akka tasgabboofne inni biyya jirus inni biyya orma jirus sammuunsaa akka inni boqotee jiraatuudhaaf. Malee dubbiin wanta akkanaa kun sa'aatii kana ka'uunsi wal fudhannee akka badduudhaaf. Dhugaan. Sa'aatii kana wal jabeessuu qabna. Wanti immoo uummata keenya barbaada wal jabeessa. Edaa gaafa nuti gandatti galle gandaan wal waamni wal cafallaqu kana laa wanti dhufu kana argaa jirtan. Amma kan kana caalutu nuti dhufuuf deema.
bakka jirtanutti dhugaa. harka wal qabadhaa. Wal jabeessaa. Mhm. Kanan isiniin jechuu barbaada yaada qabaatte adillee. Dhugaadha ani silumaanuu beektaa dhimma gandummaa kana inuma hin qabu ani. Dhimma gandummaa inuma hin qabu. Ani fakkeenyaaf jimmatti dhaloonni kiyya jimma. Garuu kanan keessatti guddadhe Oromoo hunda keessatti waliin nyaachaa waliin guddadhe afaan kiyyallee loqonni kiyyallee na jijjiirame. Jimmaan keessaa ugaa tiraatti hin dhaladhe ani. Garuu haa ta'u har'a habiyyi gizee badduu dalage ilma jimmaati jennee waan of keessatti achi galfannu hin qabnu nuti. Baamnee saaxiluu qabna, baamnee saaxiluu qabna. Ansitti mee harmee kosii na deessee maan ta'e. Dhugaarratti nan Eh, gargaara. Yoo isin waan badaa hojjettee gadi baasee dubbata. An waan hin dhosku hin qabu. Dhugaa dubbatanii mhm, bakka mhm. dheebulan. Wanti kun waan eenyuuf bar alam taraadha. Bar yeroon hin jijjiirama. Hundaafuu Ni jijjiirama. nuti haadha kun keenya jennee diddibuu hin qabdu. Kun Jawaar kan eenyuuti? Wanta akkanaa hin jirtu qoosaan Jawaar irra hin jiru. Dhugaa yoo Hin jirtu. dubbanneef haqa yoo Hin jiru. dubbanneef. Kanaafuu akkuma dura dubbadhe kana lafee dugunguruu. Lafee dugunguruun kee immoo cabnaan dandeessee dhaabbatu. Jawaar jechuun immoo lafee dugunguruu keenyaati. Macarrashaa Dhugaa. jechuudha. Takka Hundi namaaf. inni takkaffaan jiru maali? Uummanni jechuudha. Namoonni Mm, mhm. mm. Namoonni biyya alaa baanee jiru Namni kuni diinni jechuudha. hireen jireenyaa Samaadha. mhm, mhm. Diinni hanga sagalee Jawaar sodaatu I- fanjii tuttu mhm, darbachiisu fanjii sodaatu dhukaasan sodaatu beektee. Nuti immoo mhm, fanjii tokkitti qabnu mhm, kana dabarsinee waan du'aa dhiisiiti ormaaf hundaa'an. mhm, mhm. Jawaar du'uu jechuun jechuudha numa hundatu wal qabu. Numa hundatu bakka tokkotti du'e jechuudha. Macarrashaa namni illee yoo badii Dhugaa. qabaate seeratti dhiyaata. Yoo badii qabaate seerumaan maaliif boja abbaan gadaa jira yoo Jawaar balleessa. Bakka feeraallee Jawaar maaliif deema? Mhm, Iyyee ganamaaf galgala hidhamaa meeqaa nu baase. Macarrashaa yoo badii qabaate abbaa gadaa jira. Obbo Dinquu Dayyaastu jira. Nama meeqa jira? Hayyuu Oromoo meeqatu jira? Yoo Jawaar balleesse isatti dhiyeessanii kan du'aaf kennuu dhiisaati seerallee Jawaar dhiyaachuu qabu macarrashaa. mhm. Maal sitti fakkaatee bilillee keenya jarri kuni bilbila Jawaar dhabaniitii miti. Jawaar Finfinnee jira akkuma jara. Yoo inni badii qabaate yaamanii Jawaar waan akkasii nutti balleessitee jirta. Dhaabbadhu nurraa maan jedhin afaan nagaan. Hanga du'aa fi saatii darbaa itti bilbilanii waan akkasii geggeessanu. Kun ummata Oromoo guutuu ajjeesuudha malee Jawaar irratti ajjecha yaaluun waa Jawaar qofaaf hin baane kun. Kun ummanni Oromoo akka hin Rabbuma bilisoomne saaxilee akka umurii isaa gabrummaa jala seenu. Mhm, dhaggeeffadhu waan ofii. Rabbiin inuma harkaa Ayyee. baasee baree barjarree ajjeesanii fixaniiru bara. Tokkoffaa sa'aatiitti bilbilan suni sa'aatii dhaqanii nama ajjeesan illee miti. Rabbumti yeroo lubbuu isaa kana qusatu ilaali mayi. Sa'aatii sanatti bilbilan illee waardiyyaa sa'aatiin deemi jechuun tokkoffaa sa'aatii akka biyya kanatti 12 akka Itoophiyaatti sa'aatii 6 fakkaata. Sa'aatii sun jechuun Itoophiyaa keessatti Sa'aatii 7. barii ta'ee galgala Sa'aatii 7. namni keenya irra fukaa. Sa'aatiin ganaadha bara. Sa'aatii sana garuu maal sitti fakkaataan kana rabbitu harka keessaa qaba. Rabbumatu lubbuu isaa qabe. Rabbumatu lubbuu isaa qusate jechuudhaaf malee deemsi jaraatuuf harkaa badee jira. Tooftaan harkaa bade. Namni baa gataa deemaa yeroo jedhu hundi amma fakkeenyaaf jalqabuma kana osoo jarri sammuun jiraa inuma dalaguu dide malee cal jedhaniituma waardiyyaa wajjiniin itti galuu danda'u. Rabbumatu yeroo lubbuu isaa kana qabu waardiyyaa sanatti bilbiluuf jara geesse. Utuun bilbilee xaxxeeraniituma galanii waardiyyaa isaa silaa wajjiniin ajjeesuu illee hin danda'u. Rabbumatu beektee waardiyyaa Jawaar sanaan lubbuu Jawaar hambisuu danda'e sababumaa fi malee deemaniitumayyii waardiyyaa sanas abiyyis bakka tokkotti ajjeesuu danda'u. Jawaaris jechuudha. Kanaafuu rabbumatu lubbuu isaa qusate du'aayi namaaf isa eege. Du'aayi haadhotii ilmoo lama mana tokko dhabdeetu jechuudha. Imimmaan uummata Oromoo qooree kanatu isa eege malee silaa du'eera. Inkwaan Jawaariif isaatis isinitti himee jira. Maraataan Oromoo sareen Oromoo lubbuu ajjeefamuu qabu.
እንኳን sababni jawaaritti dhaaddachuun kun yookaan immoo marfamuun kun du'a qeerroo bakka hundaan irraa dhaabsisuuf deema. Bara uummanni jalqabumaa bara boko keetuma waan kana danda'e taa'aa jira malee gammachuun qabu. Maaliif daangaa hundarra uummanni du'u jira. Haati Oromoo bu'aa jirti. Oromiyaan dhiigaan dhiqamaa jirti. Kanumatu danda'u namni obsee ta'a. Haara yeroo daangaan darbitu dhoosee baheera. Kanaafuu wanta kanarraa dhaabamuu qaba. Wanti kun immoo eessaa akka ka'e eessaa akka ba'uu qaba. Anna nuti callisuu qabnu wal nyaachuun qabnu. Wal nyaachuun keenya faffaca'uun keenya waan inni nutti fidaa jiru kanuma agarsiisaa ammaan booda. Wanti dhufe haa dhufu hundi keessan Jawaarii elaa amma diina kan mataa cabsuu dandeenyu maalirraa akka ta'e beektanii Jawaar faana jirra. Kalaas hundi keessan Jawaarii wajjin hin jirra. Maaluu yoo ta'e Jawaarii wajjin hin jirra. Jawaariin xuqurra nu wareeguu wayya maal seete jarri kuni ummanni Oromoo waa'ee siidaa Minilik masaraa mootummaa keessatti aaroomfame kaasee dallansuu guddaa qaba. Garuu gadi baaseen dubbanne hiriira ittiin baane. Maaliif kun godhame jedheedhuma komataa jira, quuqamaadhuma jira, of keessatti gacciniinnatee jira. Takka ummata biratti immoo siidaa Minilik akka furataman qabne ummanni mootummaan illee ni beeka, alagaan illee ni beeka. Garuu jarri kun deemaniitu agartee lukkuun qottee jedhan aabilee of hin qaltu yookaan billaa of hin qaltu lafa keessaa baafti jedhan. Amma inumaa'u karaa nuu bananii jiran jarri. Karaa nuu bananii jiran. Takka gaafileen ummanni Oromoo jararraa qabu yoo danda'an amma gadi ba'anii guutuutti irra dhaabbatanii deebisu. Yoo kanan deebisuu hin dandeenyu jedhan karaa gadhiisuudha malee wanni wal sossobaa oolan wanni ayyuun Oromoo ajjeefamaa oolu biyya isaa keessatti lafa rasaarratti engadda aadde Xayyibaan maal balleessitee makiinaan irratti caffame. Namtichi ammas immoo ittaanaan jaalmarroo kabaja jaraa furatee gale jedhan kottaa galaa jennaan gale. Amboo keessatti ajjeefameedhan gadi baafamnee hin dubbamne Jawaartarra dubbata kanas. Kun hundi maaliif geggeeffamaa? Hayyuun Oromoo maaf ajjeefama? Namni Oromoof dhaabbatu takka maaf ajjeefama? Kun hundinuu gaafii Oromoo gaafii ummata Oromoo deebisuu diddaadha. Wanni kun immoo nuti Oromoon ka Facebook irra jirrus akkuma Oromoon biyyaa kun wal cinaa dhaabbate. Dhageessa Kamaal. Jaalmarroon dhumti jedhamee amma uummanni itti duulaa jiru iyyuu amma ni jaallanna. Inkwaan ajjeefamuu tuqamuu dhiisitiyyuu. Kalaas ni jaallanna. Ani isinitti himee jira. Hinuma jaallanna. Ammaan booda namni nu jala ajjeefamuu hin barbaannu. Namni nu jalaa tuqamuu hin barbaannu. Inuma wallahi dhugaan siin jalaa barbaannu. Jaalmarroon dhumti jedhamu kunillee akka nu jalaa tuqamuu hin barbaannu. Dhufaa jiraatu. Hundinuu gaachana keenya. Kanaafuu obboleettii kiyya ramni illee nuti kanaaf goone kanatu balleessa. Ayyaayye nagaan ture ayyaayye nagaan. Doktor Shurrubbeen ammaas jala ture. Shurrubbee jiraatti tokko naaf ergi. Baatee Shurrubbee tamaam yoo jiraatte tokko naa barreessa. Jaalmaroo keenyallee in jaallanna ammaan booda homa bakka homa gogaa Oromoo uffatee deemu ni jaallanna. Abbaan argaa dadhabee of ajjeesuudha. Ni jaallanna wallahi laazim. Rabbiin nuuf baay'isu. Ammallee tu baay'atanii eenyuun illee jibbuun hin barbaachisu. Eenyuun illee qeequun hin barbaachisu. Harki tuutaa marqaa xaafiif qofa badaadha beektanii akkas jedhu hayyoonni yeroo ammaa kan tokkummaaniif baay'inni keenya
faayidaa guddaa qaba. Kanaafuu namni maaluu ayi ta'uu nuuf haa baay'atu ni barbaanna. Baay'ina namaa barbaanna waan ta'eef. Namni nu sin barbaannu, namni nu jalaa tuqamu sin barbaannu. Ammaan booda wanti karaa nuti nu baasu tokkummaa harka wal qabannee wal jabeessinee jiraachuu qofatu nu baasa. Malee karaa numti nu baasu hin jiru. Abbaan ajjeefamu kan ajjeefamu karaa akka barbaade laphee isaa dhiibee deema. Keenya immoo garuu hello shurrubbee bara siif erguu hin danda'u. Naaf hin dhufne beekte. Bayitii lammata naa ergeas. Bakka jirtanutti warri illee gandummaan isin qabe isin hudhe. Arra dhidhibbadhaati gadi bu'aa. Karatti dhaabbattan dhugaa wajjiniin dhaabbadhaa. Ammaan booda wanti gandummaan jedhamu hin barbaachisu. Yoo maaluu ta'e jechuudha. Wanti gandummaan jedhamu kun hin barbaachisu. Beektanii mana tokko keessa yoo haati tokko ilmoo 9 yookaan ilmoo 10 yoo qabaatte kurnanuu sun guyyaa tokkoon wallatti, guyyaa tokkoon jaalalaan jiraatti, guyyaa tokko wal dhiitti, guyyaa tokko wal dhiiskiti. Garuu immoo kanuma haadha tokkooti wajjiniin jiraatti. Kanaafuu nutis ilmaan haadha tokkooti, ilmaan abbaa tokkooti. Gaafa jedhe wal lalla, gaafa jedhe haraaramna, gaafa jedhe akka barbaanne taana. Garuu immoo inkwaan ajjeefamuu dhiisaati ormillee akka ijatti babaasee nu jalaa laalutti immoo dabarsinee hin kenninu jechuudha. Tokkummaa keenyatu nu baasa. Tokkummaa keenyatu diina garaa qofa. Ani haqa irratti hundaa'ee dubbadha. Abbaan fedhe na jaallachuudha. Abbaan fedhe haadha kan koo si na deesse maan ta'e. Haadha kan koo si na deesse maan ta'e. Gaafa sin hojjette hojii khayrii ta'e khayrii sirraa dubbadha. Sharriis ta'e sharrii sirraa dubbadha. Rabbiin haqa wajjin waan jiru ta'eef. Haqa jaallata waan ta'eef. Anna hundi keessanu namni waan darbee yaadanne isa dhufu yaadatu beektanii. Waan darbee sana yaadachuu qabna. Gaafa nu ruuza keenya garaa guuttannee akka feene rafnee kaane dhiqannee jiraannu irriba dhabee lafarra gangalataa, firaash kaartoonii gangalataa sagalee uummata keenya ta'ee jira. Dukkana sana saaqeefatti nu fidee jira jechuudha. Ifa sana argine immoo karaa diriiraa argine kanatti immoo fiiguu qabnu. Yeroo fiignu kanas miillataa ilaa fiiguu qabnu. Annaa ijoolleen baay'ee yeroon invaayitii isiniif ergu isiniif seenuu hin dandeenye beektanii. Kanaafuu na biraa rakkoo jira natti fakkaata. Sagaleen koo dadhabee jira. Wallaahi paawuriin dhabee yaadha. Bishaan illee Rabbiin nu haa tasgabbeessu. Rabbiin obsa nuuf haa kennu. Rabbiin balaa akka kanarraa nu haa eegu. Kun balaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Wallaahi ala kulli kana caalaallee baay'ee dubbachuu hin danda'u. Kalas baay'ee amma kana iyyuu nan dubbadha jedhee itti yaanne ture baay'ee dubbadhee jira.
rabbiin nagaan nu olche nagaan nu abuuchu warra duwwanni lifillee rabbiin jannata alfirdoos hin jira qanansiisu haadhattiif maatiif uummatoo keenyaatiif rabbiin obsanuuf haa kennu kanuma malee wanti nu jechuu dandeenyu hin jiru beektanii rakkootu buleetu mayyii waan baay'ee argina egaa khayrii dhaga'u wayyaa wal nyaachuun wanti tokko koodda quubaa lama faraagat nama laalaaxnamu jedhu beektanii namoonni kufneerra bakka kufni sana immoo achi dhadhaachuu osoo hin taane achiif ol ka'uudha yoo achi ciifne dhadhaannee ququnca'u dhufa waan ta'eef annaan nagaan naaf jiraadhu